Ashama hargafne akka jirtu hordoftoonni YouTube Simboo Show jireenya keessa badhaadhaa laga nagaataa kan jecha akkuma immoo YouTube kanaan subscribe like comment gochuu hin dagatina. Egaa har'a kana argamu irreecha irratti irreecha Hora Finfinneedha. Irreechi Hora Finfinnee akkana haala miidhagaa fi bareedaa ta'een kabajamaa jira. Irreechi egaa akkuma beekamu irree keenya ibsituu aadaa keenyaati. Oromoo qofa miti sabni biraa dhufee kunoo aadaa kana ilaalee gammadee haala bareedaa miidhagaa ta'een kabajaa jira. Irreechi irree keenya amma gara irreechaa deemna immoo irreeffannaa jechuudha. Chikno kana fakkaata haala bareedaa kabajaa jira. Egaa amma aadaa kiyyaa akkamitti ibsadhu utuma yaadu harka aadaa bareedaa sirba kabajaa maati. Egaa aadaa yeroo yaadatu bareedaa akka ta'e yaadatti jira. Akkuma argitan immoo Oromoon akka cirrachaatti baay'atee akka hojjetti miidhagee kun aadaa isaa kanatti bakka mul'isudha. Amma kanan jiru Hora Finfinneetti. Gurgoo Hora sadiitti lagama. Hora sadii dhuunfaan sana ayyaanni ayyaana gaazexaa irreechi ibsituu aadaa keenyaati. Galatummaa Oromoo galaana akkuma YouTube